Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Hooggantoota TPLF fi miseensota waraanaa olaanoo irratti ajajni mana murtii bahe. Hooggantoota TPLF 64 fi miseensota waraanaa 32 irratti ajajni mana murtii bahuu isa ibsi poolisiin federaalaa Itoophiyaa kenne hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroon aangoo isaa xumuramee jamee qeeqamaa jiru waldhibdee TPLF waliin keessa seenee jiru lolaan xumuruuf cichoomina isaa jabeessee jira. Akka ibsa kanatti miseensonni olaanoon TPLF 64 haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabarratti fudhatuun yakka biyya ganiinsaa raawwatanii jiru. TPLF biyya diiguuf jecha adda bilisummaa Oromoo fi warra biraa kaayyoo wal fakkaataa qaban kutaalee biyyattii irraa sassaabee Tigraay keessatti leenjisaa jira ibsi kun. Poolisiin federaalaa ajaja mana murtii hojiirra oolchuu malee ibsa paartii isa fakkeessu dabalataan dhimma namoota eeraman irratti kennuun bu'uura seeraa hin qabu jedhu ogeeyyonni seeraa. Namoota manni murtii wabiin akka bahan ajajee mana hidhaa keessatti tursee qaba. Dhimma naannoo fi mootummaa federaalaa jidduu seenuun poolisii federaalaa sirrii miti jedhu namoonni hedduun. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii kamisaa kaleessaa taa'een ammoo hooggantoota TPLF miseensota mana marichaa ta'an 38 irra mirga himatamuu dhabuu mulquun isaanii gabaasuun keenyaan yaadatama. Isaanis pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, ministeera kominikeeshinii duraanii obbo Geetaachoo Raddaa fi ministeera haajaa alaa duraanii ambaasaadar Suyyum Masfin, hoogganaa TPLF gameessaa obbo Sibahat Naggaa, hoogganaa korporeeshinii sukkaraa duraanii obbo Abbaay Tsahaayee fi afayaa'ii mana maree federeeshinii duraanii aadde Keeriyaa Ibraahim warreen ammarratti xiyyeeffatame keessatti argamu. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaaf poolisii federaalaa keessa jiranii fi TPLF waliin hidhata qaban jedhaman 32 irrattis ajajni hidhaa dabree jira. Qondaaltonni waraanaa akka hidhaman ajajni irratti dabre keessa Leetanaant Jeneraal tokko Bergaadir Jeneraalota 11 keessatti argamuu jedhamee jira. Hooggantoonni poolisii kanneen akka hidhaman ajajni irratti dabre keessa Komishinara irraa eegalee hanga olaanaatti warreen argamanii jedhamee jira. Addi bilisa baasa uummata Tigraay yookaan TPLF duulli bulchiinsi Abiyyi nurratti bane kan mirga ifiin if bulchuu keenya sarbu jechuun himataa jira. Lola maqaa fi caasaalee naannoo Tigraay diiguuf baname kana jilbiifadheen ifirraa lolaa jechuun dhaadachaa jira. TPLF gama biraatiin lolli qaamota lameen jidduutti baname kun kan yeroo dheeraa fudhatuu fi lammiilee kumaantamaan lakkaaman rakkoo cimaaf saaxiluu jedhu dhaabbileen mirga dhala namaa fi arjoomtota. Waldayni qaxxaamuraa fannoo diimaa Itoophiyaa ammoo konkolaattonni ambulaansii kallattii Humaraa Daanshaatti humnoota naannichaatiin na jala haleelamanii jechuun himatee jira. Gama biraatiin muummichi ministeera Abiyyi Ahmad murtii manni maree federeeshinii naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo akka hundaa'u dambii raggaasisuu isaanii hordofanii akkaataa dambii raggaasifametti Dr. Muluu Naggaa hojii raawwachiisaa olaanaa bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay ta'anii muudamuu isaanii barreeffama fuula feesbuukii isaan irratti maxxansaniin mirkaneessan. Hoogganaan isaan amma muudan kun Finfinnee taa'ee Tigraayitti hojjetamoo gama uummata Tigraayitti imalaan gaaffiidha. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu ajjeechan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatu ibse. Amnesty International ibsa baaseen ajjeechan jumlaa kibba lixa Tigraay naannawaa lolli itti geggeeffamaa jiru keessatti raawwatamuu ibsee jira. Akka gabaasaa maddeenitti ajjeechan jumlaa kun 9 bara 2020tti magaalaa Maay Kaadiraa jedhamtu keessatti raawwatame. Ajjeechan namoota lakkoofsan hin ibsamin kun tarii namoota dhibbootaan lakkaa'aman irratti raawwatamaa jira. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International akka ragatti suuraalee fi viidiyoolee suukanneessaa reeffa namoota ajjeefamanii magaalaa keessa facaafaman kan agarsiisu karaa dijitaalatiin adda baafachuu isallee hubachiise. Suuraalee fi viidiyoon kanneenis bakka sanii dhufuu isaanii namoota fi saatalaayitii akkasuma tooftaalee biraatiin mirkaneeffadheen jira jedha dhaabbatichi. Jiraattota naannichaa wabeeffachuun Amnestiin akka gabaasetti ajjechaa kana kan raawwate humnoota TPLFif amanamoo ta'ani. Amnesty International gabaasaa isaa kana erga naannoon Amaaraa fi paartiin Abin jedhamu ibsa baasaniin booda.
naannoon Tigraay battala oduun ajjechaa kun dhagayametti tarkaanfii fudhatame keessa harkaan qabu jechuun haalte. Ammas taanan Amnesty International dhimmi kun osoo qaama walabaatiin qoratee hin qulqullaa'in himata siyaasaaf jecha gareen tokko dhiheessuu qofa qabate yakka raawwatame gara Tigraayitti naannessuun sirrii miti jedhu aangawoonni TPLF gameeyyiin tajaajilli intarneetii fi bilbila addaan cituun ammoo odeeffannoo mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jiru guyyoota 10 kan lakkoofsise yeroo ta'u lammiileen lola waraansa kana jalaa dheessan ammoo gara 7,000tti ol guddatanii jedhamee jira. Lammiileen kanneenis daangaa Suudaan cehuudhaan gara biyya Suudaanitti tarkaanfatanii jiru. UN'n gargaarsa namoomaa naannichaa dhaqqabsiisuu akka danda'u ibsuun lammiilee qe'ee isaanirraa buqqa'aniif karri akka saaqe. Lammiileen ajjeefaman sunis gama biraatiin lammiileen ajjeefaman sun dafqaan bultoota malee kanneen waraana keessatti hirmaatanii miti jedha Amnesty International. Diprooze Mucheenaa Daayirektarri Amnesty International bahaaf kibbaa Afrikaa taateen kun gadda suukanneessaadha erga jedhaniin booda mootummaan tajaajila qunnamtii deebisuun hordoffiif haala akka mijeessu gaafatanii jiru. Namoonni ajjeefaman sunis erga du'anii haala suukanneessan meeshaalee qara qabuun reefi isaanii cicciramullee gabaasichi tuqee jira. Mootummaan biyya bulchaa jiru dirqiin magaalaa Burraayyuutti uummata hiriira baasee jiru jiraattonni lola Tigraay irratti baname deeggara gargaarsa maallaqaa fi horii raayyaa ittisa biyyaaf gumaachaa jechuunis uummata saamaa akka jiruutu gabaafame. Sadaasa 13 bara 2020 jimaata irraa hiriirri deeggarsaa mootummaaf jedhame magaalaa Burraayyuutti gaggeeffamuu isaa maddeen gabaasanii jiru. Hiriira kanarratti garuu qeeroon hin argamne jedha jiraatan Burraayyuurraa BBS'if yaada laate tokko. Irra jireessi namoota hiriira kanarraa qooda fudhatanii habashoota afaan Oromootu dubbatuu hin dandeenye Finfinneerraa konkolaattotaan fe'amanii dhufanii je. Gariin isaanii ammoo hojjettoota mootummaa fi abbootii qabeenyaa lafa Oromoo saamanii jedha namni kun. Qeeroon tokkolleen hiriira kanarraa qooda akkan fudhatanii fi deeggarsa mootummaaf qabu hin agarsiifne jedha namni kun. Namoota garii ammoo dirqiin akka BBS'if yaada laate kun dubbata. Magaalaa Burraayyuu irratti kan jiru dhuguma dirqisiisanidha. Xalayaa akkuma kana dura irreessa Finfinnee fi Bishooftuu irratti godhatan waraqaa raabsaa turanii waraqaadhaan kan namni yaamamaa ture. Asirratti garuu kan hirmaate hojjetaadhuma mootummaa gartuunfataa kan ta'e mootummaa manaftanyaa kanaadha malee. Hiriira sanarratti namni tokkorree qeerroo kan jedhame baheetoo hiriira sanaan namni deeggare hin jiru. Hojjetaadhuma mootummaa kan ta'anidha. Warreen basaastota ta'anii kaabinoota gandaa abbootii qabeenyaa saamicha lafarratti saamicha uummata lafa Oromoo saamanii bulanii malee qeerroon tokkorree bahee deeggarsa san kan bahe hin jiru. Achirratti ilaalatuma turre. Humnaan dirqisiisanii warra dafqaan bulaa baajaajota oofanirree humnaan baajaajii kaasatii deematii hiriira galaadhaa jedhanii baajaajirree humnaan dirqisiisanii konkolaataa deemu. Namoonni Finfinneerraa konkolaataan fe'amanii dhufan Burraayyuutti hiriirarraa qooda fudhatan kanneen waraanan eegumsi godhamee fi deemaa akka turanillee kanneen ijaan argan ragaa bahanii jiru. Kaayyoon hiriira kanaa ammoo mootummaa deeggaruu fi maallaqas uummatarraa saamuu akkasuma waraana Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru kana akka deeggaran kan dirqisiisu ture. Finfinneerraa habashoota kan fidanii dhufan afaan Oromoo nama dubbachuu hin dandeenyedha. Taajabaa turre achi naannoo sanarran ture. Iccitiin isaa inni guddaan ammoo uummata Oromoo hamilee tuquu fi balaaleffachuu fi jiraatan Burraayyuurraa odeeffanni kun kantibaan Burraayyuutis ifatti waan kana dubbachuu isaanii hima. Caasaaleen bulchiinsaa raayyaan ittisa biyyaa warreen uffata burree uffatanii fi garaaf bitaman uummata dirqiin hiriira baasanii jiraatan dubbifne kun dabballoonni mootummaan bobbaase ammoo uummanni qabeenya isaatiin lola kana akka deeggaruuf jecha olola adda addaa geggeessaa akka turanillee hima. Walumaa galatti hiriira kanarraatti namoonni argaman hedduun basaastotaa fi kanneen dantaan bitaman akkasuma waraana mootummaatii jedhu jiraattonni Burraayyuu hiriira kana taajjaban. Baha Oromiyaa Harargee baha aanaa Dadar keessatti namni tokko humna poolisii addaa Oromiyaatiin ajjeefamuu fi kanneen biraa 3 madaa'uu maddeen gabaasanii jiru.
ajjechaa fi miidhaan uummata nagaarraa ga'ee kun aanaa dadar araddaa haroo minyaa ganda diidoo jedhamu keessatti yeroo ta'u dargaggoo Ibsaa Yuusuf jedhamu rasaasa poolisii addaa Oromiyaa irraa dhukaafameen ajjeefamuu fi namoonni biraa 3 ammoo madaa'uu isaanii jiraattonni himanii jiru. Dargaggoo Ibsaan sadaasa 12 bara 2020 guyyaa kaleessaa kan ajjeefame yeroo ta'u sirni awwaalcha isaatis achumatti guyyaa kaleessaa galgala raawwatamuu isaa obboleettiin isaa gaddarra turte BBS itti himtee jirti. Munawwar Ahmad odeeffate. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa haala suukanneessan lubbuu lammiilee galaafachaa akka jiran uummanni ragaadha. Haaluma kanaan godina Harargee ba'aa aanaa dadar araddaa haroo minyaa ganda diidoo keessatti sadaasa 12,2020 dargaggoo Ibsaa Yuyyaa rasaasa humna addaa irratti dhukaafameen lubbuun isaa dabruun ni yaadatama. Ibsaa Yuyyaa osoo inni mana isaa keessa jiru manaa fuudhanii rasaasan ajjeesuu maatii keessaa tan BBS dubbisee himteetii jirti. Humnoonni addaa kanneen yeroo dargaggoo Ibsaa Yuyyaa ajjeesanitti obboleessa isaa Jaabir Yuyyaatis akka malee reebuun du'aa fi jiruu jidduu akka jiru maatii keessaa tan dubbifne tun himteetii jirti. Wanta takka qabu hojii takka mana keessaa fuudhanii gabbaatanii gara afaan geeffatan. Bakka kaan namatuma malee obboleessa isaatiif lubbuu jira isaan lachuu obboleeyyanuma kiyyaas kanis lubbuu jira inni bakka inni daa'ituma qofa ajjeesan. Cinaa tokko fuudhanii kutanii bikka isaan sabbar keessan jaanii koo hin deebisne. Maal keessa jira akkuma teenyee jira malee. Taateen kun kan raawwatamu jiraattonni himan. Akka qeerroon aanaa dadar tokko nuuf himetti guyyaa kaleessaa ganama tilmaaman toora sa'aatii 3 irratti dargaggoota nagayaan mana isaanii jiran bakka isaan jiranitti itti dhaqanii dhukaasaa irratti bananii jiran. Humni addaa kun Ibsaa Yuyyaa erga haala suukanneessan ajjeesanii booda uummanni reeffa isaa akka hin awwaallanne dhorgaa turanis jira. Akka namni kun jawti dargaggoota araddicha keessatti jaalala hawaasaa qabanii fi quuqama oromummaa qaban mootummaan abbaa irree kan aangoon isaa dhumatte kun umrii isaa dheereffachuuf qeerroowwan jajjabduu lubbuu galaafachaa jira. Erga humni addaa tarkaanfii suukanneessaa kana dargaggoota nagaa irratti fudhatanii booda waajjirri koominikeeshinii aanaa dadar barruu gabaabaa fuula FB isaa irratti maxxanseen namni aanaa dadar naannoo zoonii minyaa keessatti ajjeefamee jedhamee diinan shubbifamaa jiru diina meeshaa waliin gaaratti galuun uummata meeshaa waraanaatiin saamaa turee fi qaama seeraatiin kan barbaadamaa turedha. Kan ajjeefame saamicharra osoo jiru qaama nageenyaa iddoo sanitti dirmatee dhaqee irratti dhukaasa waan baneef jechuun barreesse. Jiraatan aanaa dadar kan yaadanuuf kenne kun barreeffama koominikeeshiniin aanaa dadar fuula FB isaarratti maxxanse kana balaaleffachuun nama nagayaa ajjeesanii meeshaa waraanaa hidhatee nama saamaa ture jechuun isaanii diinummaa hawaasa naannichaatiif qaban ifatti himachaa jiru. Dargaggoonni kanneen namoota nagayaa ta'uu isaanii hawaasni guutuun ragaadha. Meeshaan waraanaa Ibsaa Yuyyaa qabatee akka hin jirree fi manatti itti dhufanii akka ajjeesan hawaasni hunduu ragaadhaa jira. Sababa kanaaf yeroo ammaa aanaa dadar araddoota baay'ee keessatti qeerroo argan sababa tokko malee adamsuun hammaatee jira jechuun dubbata. Osuma jechuudha iddoo dargaggaatti argamu dhaqanii jechuudha ganama humni isaanuma waliin ammas hanga nama 5 rasaasaan dhabanii kan keessaa namoota akka qalbaatee namni 3 hospitaala kan jirudha. Godina Arsii magaalaa Asallaa keessatti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa jidduutti dhalateen namni tokko ajjeefamee kan biraa tokkos tibba kana madaa'e. Dhalattoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessatti argaman yeroo ammaa ija shakkiin kan ilaalamaa jiran yeroo ta'u bu'uuruma kanaan Asallatti shanee jedhanii Haajaa Alaa Duraanii Ambaasaadar Suyyum Masfin hoogganaa TPLF gameessaa obbo Sibahaat Naggaa hoogganaa koorporeeshinii Sukkaraa Duraanii obbo Abbaa Tsahaayee fi Afayaayi mana maree federeeshinii duraanii aadde Keeriyaa Ibrahim warreen ammarratti xiyyeeffatame keessatti argamu. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaaf poolisii federaalaa keessa jiranii fi TPLF waliin hidhata qaban jedhaman 32 irrattis ajajni hidhaa dabree jira. Qondaaltonni waraanaa akka hidhaman ajajni irratti dabre keessaa Leetanaant Jeneraal tokko Bergaadir Jeneraalota 11 keessatti argamuu jedhamee jira. Hooggantoonni poolisii kanneen akka hidhaman ajajni irratti dabre keessaa Komishinara irraa eegalee hanga olaanaatti warreen argamanii jedhamee jira. Addi bilisa baasa uummata Tigraay yookaan TPLF duulli bulchiinsi Abiyyi nurratti bane kan mirga ifiin bulchuu keenya sarbuu jechuun himataa jira. Lola maqaa fi caasaalee naannoo Tigraay diiguuf baname kana jilbiifadheen ifirraa lolaa jechuun dhaadachaa jira. TPLF gama biraatiin lolli qaamota lameen jidduutti baname kun kan yeroo dheeraa fudhatuu fi lammiilee kumaantamaan lakkaaman rakkoo cimaaf saaxiluu jedhu dhaabbileen mirga dhala namaa fi
arjoomtota. Waldayni qaxxaamuraa fannoo diimaa Itoophiyaa ammoo konkolaattonni ambulaansii kallattii Humaraa Daanshaatti humnoota naannichaatiin na jalaa haleelamanii jechuun himatee jira. Gama biraatiin muummichi ministeera Abiyyi Ahmad murtii manni maree federeeshinii naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo akka hundaa'u dambii raggaasisuu isaanii hordofanii akkaataa dambii raggaasifametti Dr. Muluu Naggaa hojii raawwachiisaa olaanaa bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay ta'anii muudamuu isaanii barreeffama fuula feesbuukii isaan irratti maxxansaniin mirkaneessan. Hogganaan isaan amma muudan kun Finfinnee taa'ee Tigraayitti hojjetamoo gama ummata Tigraayitti imalaan gaaffiidha. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu ajjeechan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatu ibse. Amnesty International ibsa baaseen ajjeechan jumlaa kibba lixa Tigraay naannawaa lolli itti geggeeffamaa jiru keessatti raawwatamuu ibsee jira. Akka gabaasaa maddeenitti ajjeechan jumlaa kun sadaasa sagal bara 2020tti magaalaa Maay Kaadiraa jedhamtu keessatti raawwatame. Ajjeechan namoota lakkoofsan hin ibsamin kun tarii namoota dhibbootaan lakkaa'aman irratti raawwatamaa jira. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International akka ragatti suuraalee fi viidiyoolee suukanneessaa reeffa namoota ajjeefamanii magaalaa keessa facaafaman kan agarsiisu karaa dijitaalatiin adda baafachuu isallee hubachiise. Suuraalee fi viidiyoon kanneenis bakka sanii dhufuu isaanii namoota fi saatalaayitii akkasuma tooftaalee biraatiin mirkaneeffadheen jira jedha dhaabbatichi. Jiraattota naannichaa wabeeffachuun Amnestiin akka gabaasetti ajjechaa kana kan raawwate humnoota TPLF amanamoo ta'ani. Amnesty International gabaasaa isaa kana erga naannoon Amaaraa fi paartiin Abin jedhamu ibsa baasaniin booda naannoon Tigraay battala oduun ajjechaa kun dhagayametti tarkaanfii fudhatame keessa harkaan qabu jechuun haalte. Ammas taanan Amnesty International dhimmi kun osoo qaama walabaatiin qoratee hin qulqullaa'in himata siyaasaaf jecha gareen tokko dhiheessuu qofa qabate yakka raawwatame gara Tigraayitti naannessuun sirrii miti jedhu aangawoonni TPLF gameeyyiin tajaajilli intarneetii fi bilbila addaan cituun ammoo odeeffannoo mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jiru guyyoota 10 kan lakkoofsise yeroo ta'u lammiileen lola waraansa kana jalaa dheessan ammoo gara 7,000tti ol guddatanii jedhamee jira. Lammiileen kanneenis daangaa Suudaan cehuudhaan gara biyya Suudaanitti tarkaanfatanii jiru. UN'n gargaarsa namoomaa naannichaa dhaqqabsiisuu akka danda'u ibsuun lammiilee qe'ee isaanirraa buqqa'aniif karri akka saaqe. Lammiileen ajjeefaman sunis gama biraatiin lammiileen ajjeefaman sun dafqaan bultoota malee kanneen waraana keessatti hirmaatanii miti jedha Amnesty International. Diprooze Mucheenaa Daayirektarri Amnesty International bahaaf kibbaa Afrikaa taateen kun gadda suukanneessaadha erga jedhaniin booda mootummaan tajaajila qunnamtii deebisuun hordoffiif haala akka mijeessu gaafatanii jiru. Namoonni ajjeefaman sunis erga du'anii haala suukanneessan meeshaalee qara qabuun reefi isaanii cicciramullee gabaasichi tuqee jira. Mootummaan biyya bulchaa jiru dirqiin magaalaa Burraayyuutti uummata hiriira baasee jiru jiraattonni lola Tigraay irratti baname deeggara gargaarsa maallaqaa fi horii raayyaa ittisa biyyaaf gumaachaa jechuunis uummata saamaa akka jiruutu gabaafame. Sadaasa 13 bara 2020 jimaata har'aa hiriirri deeggarsaa mootummaaf jedhame magaalaa Burraayyuutti gaggeeffamuu isaa maddeen gabaasanii jiru. Hiriira kanarratti garuu qeeroon hin argamne jedha jiraatan Burraayyuurraa BBS'if yaada laate tokko. Irra jireessi namoota hiriira kanarraa qooda fudhatanii habashoota afaan Oromootu dubbatuu hin dandeenye Finfinneerraa konkolaattotaan fe'amanii dhufanii je. Gariin isaanii ammoo hojjettoota mootummaa fi abbootii qabeenyaa lafa Oromoo saamanii jedha namni kun. Qeeroon tokkolleen hiriira kanarraa qooda akkan fudhatanii fi deeggarsa mootummaaf qabu hin agarsiifne jedha namni kun. Namoota garii ammoo dirqiin akka BBS'if yaada laate kun dubbata. Magaalaa Burraayyuu irratti kan jiru dhuguma dirqisiisaniidha. Xalayaa akkuma kana dura irreessa Finfinnee fi Bishooftuu irratti godhatan waraqaa raabsaa turanii waraqaadhaan kan isaan yaamamaa ture. Asirratti garuu kan hirmaate hojjetaadhuma mootummaa gartuunfataa kan ta'e mootummaa manaftanyaa kanaadha malee. Hiriira sanarratti nam tokkorree qeerroo kan jedhame baheetoo hiriira sanaan namni deeggare hin jiru. Hojjetaadhuma mootummaa kan ta'anidha. Warreen basaastota ta'anii kaabinoota gandaa abbootii qabeenyaa saamicha lafaarratti saamicha uummata lafa Oromoo saamanii bulanii malee
Qeerroon tokkorree bahee deeggarsa san kan bahe hin jiru achirratti ilaalatuma turre. Humnaan dirqisiisanii warra dafqaan bulaa baajaajota oofanirree humnaan baajaajii kaasatii deematii hiriira galaadhaa jedhanii baajaajirree humnaan dirqisiisanii konkolaataa deemu. Namoonni Finfinnee irraa konkolaataan fe'amanii dhufan Burraayyuutti hiriira irraa qooda fudhatan kanneen waraanan eegumsi godhamee fi deemaa akka turanillee kanneen ijaan argan ragaa bahanii jiru. Kaayyoon hiriira kanaa ammoo mootummaa deeggaruu fi maallaqas uummatarraa saamuu akkasuma waraana Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru kana akka deeggaran kan dirqisiisu ture. Finfinnee irraa abashoota kan fidanii dhufan afaan Oromoo nama dubbachuu hin dandeenyedha. Taajabaa turre achii naannoo sanarran ture. Iccitiin isaa inni guddaan ammoo uummata Oromoo hamilee tuquu fi balaaleffachuu fi jiraatan Burraayyuurraa odeeffanne kun kantibaan Burraayyuutis ifatti waan kana dubbachuu isaanii hima. Caasaaleen bulchiinsaa raayyaan ittisa biyyaa warreen uffata burree uffatanii fi garaaf bitaman uummata dirqiin hiriira baasanii jiraatan dubbifne kun dabballoonni mootummaan bobbaase ammoo uummanni qabeenya isaatiin lola kana akka deeggaruuf jecha olola adda addaa geggeessaa akka turanillee hima. Walumaa galatti hiriira kanarraatti namoonni argaman hedduun basaastotaa fi kanneen dantaan bitaman akkasuma waraana mootummaatii jiru jiraattonni Burraayyuu hiriira kana taajjaban. Baha Oromiyaa Harargee Baha Aanaa Dadar keessatti namni tokko humna poolisii addaa Oromiyaatiin ajjeefamuu fi kanneen biraa 3 madaa'uu maddeen gabaasanii jiru. Ajjechaa fi miidhaan uummata nagaa irraa ga'ee kun Aanaa Dadar Araddaa Haroo Minyaa Ganda Diidoo jedhamu keessatti yeroo ta'u dargaggoo Ibsaa Yuusuf jedhamu rasaasa poolisii addaa Oromiyaa irraa dhukaafameen ajjeefamuu fi namoonni biraa 3 ammoo madaa'uu isaanii jiraattonni himanii jiru. Dargaggoo Ibsaan Sadaasa 12 bara 2020 guyyaa kaleessaa kan ajjeefame yeroo ta'u sirni awwaalcha isaatis achumatti guyyaa kaleessaa galgala raawwatamuu isaa obboleettiin isaa gaddarra turte BBS itti himtee jirti. Munawwar Ahmad odeeffate. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa haala suukanneessan lubbuu lammiilee galaafachaa akka jiran uummanni ragaadha. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar Araddaa Haroo Minyaa Ganda Diidoo keessatti Sadaasa 12,2020 dargaggoo Ibsaa Yuyyaa rasaasa humna addaa irratti dhukaafameen lubbuun isaa dabruun ni yaadatama. Ibsaa Yuyyaa osoo inni mana isaa keessa jiru manaa fuudhanii rasaasan ajjeesuu maatii keessaa tan BBS dubbisee himteetii jirti. Humnoonni addaa kanneen yeroo dargaggoo Ibsaa Yuyyaa ajjeesanitti obboleessa isaa Jaabir Yuyyaatis akka malee reebuun du'aa fi jiruu jidduu akka jiru maatii keessaa tan dubbifne tun himteetii jirti. Wanta takka qabu hojii takka mana keessaa fuudhanii gabbaasanii gara afaan geeffatan. Bakka kaannumatuma malee obboleessa isaatiif lubbuu jira isaan lachuu obboleeyyanuma kiyyaas kanis lubbuu jira inni bakka inni daa'ima qofajjeessan. Cinaa tokko fuudhanii kutanii bikka isaan sabbar keessan jaanii hin deebisne. Maal keessa jira akkuma teenyee jira malee. Taateen kun kan raawwatamu jiraattonni himan. Akka qeerroon Aanaa Dadar tokko nuuf himetti guyyaa kaleessaa ganama tilmaaman toora sa'aatii 3 irratti dargaggoota nagayaan mana isaanii jiran bakka isaan jiranitti itti dhaqanii dhukaasaa irratti bananii jiran. Humni addaa kun Ibsaa Yuyyaa erga haala suukanneessan ajjeesanii booda uummanni reeffa isaa akka hin awwaallanne dhorgaa turanis jira. Akka namni kun jedhutti dargaggoota araddicha keessatti jaalala hawaasaa qabanii fi quuqama oromummaa qaban mootummaan abbaa irree kan aangoon isaa dhumatte kun umrii isaa dheereffachuuf qeerroowwan jajjabduu lubbuu galaafachaa jira. Erga humni addaa tarkaanfii suukanneessaa kana dargaggoota nagaa irratti fudhatanii booda waajjirri koominikeeshinii Aanaa Dadar barruu gabaabaa fuula FB isaa irratti maxxanseen namni Aanaa Dadar naannoo zoonii Minyaa keessatti ajjeefamee jedhamee diinan shubbifamaa jiru diina meeshaa waliin gaaratti galuun uummata meeshaa waraanaatiin saamaa turee fi qaama seeraatiin kan barbaadamaa turedha. Kan ajjeefame saamicharra osoo jiru qaama nageenyaa iddoo sanitti dirmatee dhaqee irratti dhukaasa waan baneef jechuun barreesse. Jiraatan Aanaa Dadar kan yaadanuuf kenne kun barreeffama koominikeeshiniin Aanaa Dadar fuula FB isaarratti maxxanse kana balaaleffachuun nama nagayaa ajjeesanii meeshaa waraanaa hidhatee nama saamaa ture jechuun isaanii diinummaa hawaasa naannichaatiif qaban ifatti himachaa jiru. Dargaggoonni kanneen namoota nagayaa ta'uu isaanii hawaasni guutuu ragaadha. Meeshaan waraanaa Ibsaa Yuyyaa qabatee akka hin jirree fi manatti itti dhufanii akka ajjeesan hawaasni hunduu ragaadhaa jedhama. Sababa kanaaf yeroo ammaa Aanaa Dadar araddoota baay'ee keessatti qeerroo argan sababa tokko malee adamsuun hammaatee jira jechuun dubbata.
Otuma jechuudha iddoo dalgaatti argamu dhaqanii jechuudha nama humni isaanuma waliin ammas hanga nama shanii rasaa danda'anii kan keessaa namoota akka qalbii namni sadii hospitaala kan jirudha. Godina Arsii magaalaa Asallaa keessatti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa jidduutti dhalateen namni tokko ajjeefame kan biraa tokkos tibba kana madaa'e. Dhalattoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessatti argaman yeroo ammaa ija shakkiin kan ilaalamaa jiran yeroo ta'u bu'uuruma kanaan Asallatti Shanee jedhanii miseensa waraanaa dhalootan Oromoo ta'e dhalataa lixa Oromiyaa Wallagga aanaa Nunnuu Gimbii Mitukkuu Wadaajoo nama jedhamu lubbuu galaafatanii ji'a namni kun waraana mootummaa keessa yeroo ammaa wal shakkiitu jira kan jedhu namni itti dhiheenyaan dhimmicha hordofu kun namni ajjechaa kana raawwate harka kennatee jira. Makalaakaadha lachuuji makalaakaa jidduutti walitti bu'insi qaumame ijoolleen makalaakaadha kadhaanillee kaduullee isaan sun ammoo Shanee jedhameeti kalbuudhaan darbe dhalataa Wallagga bahaa. Waraana ajjeefames gara maatii isaa Nunnuu Gimbii geeffame awwaalamuu isallee ibsa. Wal dhibdee dhalatee kana iccitiin qabuuf baay'ee dhama'uu isaanillee namni odeeffannoo BBS'if laate kun himee jira. Gaba biraatiin achuma Asallatti kaabinoonni bilisiginnaa fi abbootiin gadaa warreen ifiin jedhan. Bilisiginnaatii fi abbootiin gadaa kaabinoonni bilisiginnaa sochii garaagaraa taasisaa jiru. Akkasumas ammoo mana irra deemanii uummata irraa immoo mallaqa mana irra deemaa gurguraa jiru raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa dhaabbata mootummaa kennaa deeggarus jedhuun taateewwan garaagaraa baay'ee haala galgala fa'aa yeroo dhaangaluu. Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee.